Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa haala yeroo ammaa kanarraa wal qabsiisee keessummoota addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa haala marii guyyaa har'aa keenya kana keessatti keessummoota keenya waa'ee kabajuu gootota Oromootiin wal qabsiisee haala biyya keenya keessa jirus ta'ee biyya alaatiin waan tokko kan waliin mari'annu ta'a inshaallah. Egaa hordoftoota keenyaatiin haga xumuraa sagantaa keenyaatiin waliin ta'an affeerraa keenya inshaallah. Egaa asumaan gara gootota keenyaa warroota gootota keenya kabajan nama lama fidee dhufee jira. Akkasumatti obboleessa keenya Ahmad Ibrahim ammaan dura ni beektanii. Egaa isaan kun lamaan haaraa waa hedduu ganaa irraa hubachuuf teenya inshaallah. Egaa asumaan maqaa obboleeyyan keenyaa isin barsiisa Ahmadu Muhammad magaalaa Jizaan irraa akkasuma Muhammad Hassan magaalaa Taa'if irraa Ahmad Ibrahim magaalaa Riyaad irraa as keessatti argamaniirani. Inshaallah waa'ee yeroo ammaa kana wal qabsiisee bal'inaan aga marii bal'aa gochuuf teenya. Egaa asumaan karattimaan gara obboleeyyan keenyaatti isin dabarsan isin jedha. Assalaamu alaikum keessummoota keenya. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ayyee galatoomaadha nu kabajdanii asirratti argamuu keessaniif hedduu isin jaalannaa. Mee Ahmad yookaan Muhammad Hassan irraan gara buleessa keenya Taa'if jiraatu. Buleessa keenya guyyaa har'aa kana Oromoon bakka jiru maraa faayamee bareedee ani wallahi akka nama tokkootti hedduu gammachuun natti dhagahame waan akkanaa ammaan duratti hin agarre ijikoon agarre. Tarii godhamee yoo jiraate ani waan akkanaa kana ija kiyyaan hin agarre. Ilmi namaa bakka jiru faayamee babbareedee bakka jiru guyyaa yaadannoo gootootaa jedhanii waa hedduu deemaa jira. Egaa mee yaadannoo gootootaa kana akkamitti yaadataa jirtanii? Yeroo yaadattan kana hoo yaadannoo kana keessatti maaltu yaadatamaa? Akkasumatti guyyaan gootootaa kuni yookaan guyyaan kabaja gootootaa kuni ergaa maalii qabaa? Isa jedhu irratti hundaa'e obboleessi keenya Muhammad mee kana nuu ibsiin jedha irraan eegala. Hayyee galatooma hundi keessanuu ulfaadhu baga nagaa wal garree baga guyyaan kanaas geessanii duraansee yaadannoo dogoon egaa ani akka kiyyatti yaadannoo gootota dogoon irraa natti tola. Malifin daqiiqa tokkoof sila lafaa kaameeti kan godhamu inni xiqqoo takka yaadatuu qabnaayyee. Xiqqoo sagalee keessan itti dabalaadha. Hayyee galatooma gaa hundi keessanuu obboleessa kiyya guyyaan har'aa kun uummata Oromoo biratti yookiin ammoo qabsaa'ota sabboontotaa fi deeggartoota bilisummaa Oromoo biratti guyyaan baay'ee kabajamaadha. Guyyaan gaariidha. Guyyaan namni waan darbe yaadatee waan dhufuuf of qopheessuu danda'u. Jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hooggantoonni guddaan kufan odoo addan waliin baasin Islaamaa fi Kiristaana jedhanii bakka takkatti dhiinni isaanii waliin jigee awwaalamanii maal kaahanii darbanii namoo akkuma kaaniin qabsaa'een du'aa haa ta'u malee isaanii isa kaaniin adda wanni ta'uuf addan baanu nuti Islaamaa Kiristaanaa kaayyoo takkaan deemuu jirra jedhaniiti gaafa shiftoonni Soomaliyaadhaa san akkasitti achitti isaan lubbuun isaanii wareegamte. Oromoon gaa ammoo qabsaa'onni wanni guyyaan kana jabeessanii kabajataniif guyyaan kuni guyyaa hedduu cimaadha. Uummata Oromoodha, tokkummaa uummata Oromoodha gadi dhaabee sibiila dachi keessa gad dhaabamee bira darbamee guyyaan uummanni Oromoo sumaatti akka ta'uudha haalumaan akka adda bahimni hin jirre Kiristaana Islaama waan adda addaa jedhamee gandaa lagaan akka adda bahimni hin jirre guyyaan xumuramee bira darbamee gaawara dhumaan saniis Rabbi rahmata haa godhuu fi
ifasiis jaallan gaa akkasumatti dhumanii guyyaan goototaa kan yaadatamu isaa du'e qofa osoo hin taane inni jiruus akkuma kanaa. Kuni egaa guyyaan akkana kuni kana fakkaataa jiru barbaade waan yaadatamuuf maal keessa turre amma achi hoo maal godhuu qabna. Qabsoon bilisummaa Oromoo jaallan itti dhumaniif sun bakka ga'e moo hin geenye akkan ga'e silaa namuu hin beekaa. Kanarratti hoo maal hojjetuu qabna tokkoon keenya. Oromoo jechuu qofan taane maal akka hojjetuu qabnu maaliif akka qopheessinu akkuma isaan awwaalamaan biyyaaf jecha Oromoof jecha nutis faana isaanii hiriirree hamma gaafa lubbuun nu kee jirtu hamma immoo bilisummaan geessutti of qopheessuun keenya dirqama ta'uudha beennaa beekama jechuu asirraa wanni guyyaan kun nama yaadachiisu. Kun kana fakkaata gaaseetuma. Hayyee gama buleessa keenya Ahmaduutiin dabarsa. Mee Ahmad haasoma isaa kanarratti itti dabaliituma yeroo ammaa kana kun akkuma agartan kanatti iddoo faayamtanii bareedanii mee wanni kun akka kan keessatti akkamitti ibsitaa wanti kun siif haara'amoo wanti kun ammaan duratti haala kanaan darbee jira akkasumatti uummanni keenya yeroo ammaa kanaan waan kana keessatti barumsa akkamii fudhatuu qabaa biyya keessaa uummanni keenya kaaba Oromiyaa keessa jiru akkuma summannarra biyya kajeen abdii qabaa waan isaan keessa turre walumaan maasitti waan keessa turre ni beeyna waan ta'eef walii qabsiisumamee yaada isaa kanarratti dabalii nuuf ibsintiin jedha buleessa keenya Ahmadu. Hayyee gaariidha galatoomaadha. Adiyoo madda nageenyaattis fedhaa kana affeertanii waan kana dubbachuudhaaf affeeruu keessaniif hedduu galatoomaadha. Haa ta'utti gara gaafii keetii darbuudhaaf guyyaan gootota kan adda isa godhu akkuma namuu beekuuf akkuma irraa hubachaas geenyetti barachaas geenyetti waa tokkodha. Sunis maali kan jedhu guyyaan gootota Oromoodha. Guyyaan eebila 15 kan kiristaanaa fi musliimni osoo waliin deemaa jiranii shiftoonni Somaaleedhaa qabanii bakka Shinnigaa jedhamutti itti aarsaa kafalanidha. Isaanis namuu beeki waan kana kan kiristaanaafis musliima jedhee darbuu inuma danda'a ture. Hundinuu yeroo sanitti waa isaan gaafatan deebisaniif jechuudha. Haa ta'u malee bakka sanitti nuyi musliimaa fi kiristaana jennee adda hin baanu kaayyoo nuti qabannee baane kaayyoo ganamaa waan ta'eef kaayyoo sanirratti dhumna jechuudhaan waadaa darbee san fudhatanii ittiin of wareeganii bakka takkatti awwaalchi isaanii tahe jechuu namni kudha takkeessuni. Guyyaan kun Oromoo biratti guyyaan addaati. Maaliif jennaan guyyaan ittiin ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa fi biyya alaatti yeroo amma ifa bahe kana dhiisi yeroo duriihu yeroo cunqursaan jabaan jiru sanuu jechuun kan mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa keessatti kan ammoo ala jiru dhokatee nama lama nama sadi jaarsaa fi jaartiin illee wanni kun dabarsaa kan har'a gahedha. Har'a kan namuu warra argu kan osoo hin taane dhokannaadhaan amma ifa bahee jennaan miidiyaan babal'atee sooshaal miidiyaan namni irratti bahe malee jaarsaa fi jaartiin illee waliin kabajaa kan har'a gahedha jechuu gabaabumatti inni guyyaan seena qabeessa akka bilisummaa Oromootti. Hayyee gama buleessa keenya Ahmad Ibraahimittiin dabarsa. Ahmad mee gama keetiin atillee waan kana hordofaa jirtaa inshaallah. Waa'ee kabajuu gootota kanaa akkuma isaan ibsanitti bal'inaan atillee keessa gadi bu'uuti. Guyyaa har'aa kana akkanatti arguun kan keessumaatu sitti dhagahamaa buleessa keenya Ahmad Ibraahim. Mee waan kanarraa uummanni keenya maal baratuu qabaa? Kan ammaan dura argeen biyyanneen illee maalirraa hubatuu qaba waan kanatti siqee waan jedhurraa mee atilleen ittuma dabaliituma nuuf ibsi. Galatooma asirratti waan jechuu barbaadu gootonni ammaan dura darban suni ija warra shiftaa jedhuutti har'a isaan goota jedhamee bara baraan dhalootaaf himuun waan gaariidha. Maaliifini har'a warra maqaa isaanii balleessu
yoo kaayyoon isaanii maqaan bade isaanuma jechuun ni danda'ama. Kaayyoon isaanii hin duune har'allee jira. Kanaaf isaan karaan isaanii akkana ture jennee dhaloota barsiisuu waan gaariidha. Garuu kaayyoon isaanii kaleessatti wareegaman har'a eessa jira jedhu immoo dhaloonni har'aa of gaafatuunis dirqiidha. Wanni wal gaafatuu qabnu tokkoon har'a kaayyoo isaanii wasakaa isaan jala kufan nuyi kaafnee baanneerra. Yoo baanne hoo eessaan geenyeerra isa jedhu of gaafatuudha qabna. Kana as keessaa wanni argamu wal yaaddachiisuu kaayyoonis akka amaanaan nutti kenname jiru akka immoo eessa gahuu akka danda'u namni yoo deeme kufullee kaayyoon isaa akka hin kufne kana keessatti gaa jennu kaayyoon isaan gaafas qawwee kaafatan har'a hamma bakka eessaa damee godhatee waan meeqarra gaheera. Garuu kaayyichi akka kaayyoo sanitti hin kufne ittuma finiinaa jira. Gaafa san Oromoonni lakkoofsi yoo xiqqoo ta'u har'a wal horanii meeqa gahaniira. Namni kaayyoo san mataa keessaa hin qabne hin jiru yoo bitamtuu fi namoota dhuunfaa yaada gabaabaa dhuunfaa ta'an qabaatan malee. Kan har'aa yoo galma geessisuu dadhabne boruuf namni galma geessisu jira taha. Kanaaf kuni wanni nuyi ilaaluu qabnu har'aa isaan gahee isaanii bahatanii addunyaa kana gadhiisanii deemaniiran. Gahee isaanii haala kamiin bahatan turan. Dandeettii yeroo isaanii waa xiqqoo qawwee Somaalota irraa fi eessarraa ergifatamteen waan meeqa godhan. Nuti yoo har'a bakka wanni barbaade jirutti maal goone siyaasa har'aa hanga meedaan yookiin diidii siyaasaadhaa banamuu bira gaheera. Kaanis warri har'aa maqaa Oromoo ol kaafna jedhee karaa barbaadaas karaa akka maaliittuu namni tokko politikenyoonnis warri politikaadhaan dhaqanii irreedhaan diinaa wal gaafa'uu jiranis warra barbaadaa ta'u gahee mataa ofii yoo bahate akkuma mixiin yookiin gondaa waan meeqa waan guddaa xiqqoo taatee wal gargaarsaan dalaguun ni danda'ama jedhee yaada. Ayyee galatoome Ahmad sirrii jettee uummanni keenya kallattiin hundaan gahee isaa bahachuu qabaa. Taa'ee olola garagalaa oofuurraa taa'ee waan hin taane namaan jechuurraa namuu haga danda'e harka hiixatee gahee isaa bahachuu qabaa. Uummanni keenya kallattii hundaanii uummanni gamnummaadhaan kutee jira. Nulleen gamnummaadhaan kutuu qabna kana jechuun barbaada. Amma gara abboleessa keenya Muhammadittiin dabarsaa. Abboleessa keenya Muhammad gaa haala kanaan haga tokko ibsitanii jirtanii dhaloota amma dhufu kanaaf dhaloonni amma dhufu kuni akka hin burjaajofne amma yeroo ammaa kana wanta garaagaraa wama hordofaa jiru waa meeqatu jira. Kan addaan nama qoodatus kan kiisii ofiitti nama naqachuu barbaadus kan eegee irratti nama hidhachuu barbaadus heddumatu jira. Akkasatti hin jennu mee uummanni keenya kun haqiiqatan yeroo darbe tana keessatti yeroo gabaabduu darbe tana keessatti waa hedduu keessa sheenee waa hedduu kaan toora keessa tafee kaan baqaqaa lafaa keessa tafee rakkoo garaagaraa keessa jirra. Akkas jennee san bal'inaa hin dhufnu mee uummanni keenya dhaloonni qubee kan amma abbaan fedhe hin qabne kana ibidda kana mee maaltu gorfamu maaltu irraa eegama maal godhuu qabanii isa jedhu mee bal'inaan nuuf ibsin jedha obboleessa keenya Muhammad. Hayyee galatoomii obboleessa kiyya. Uummanni keenya ammoo namni amma guddatu maal godhuu qabaa? Of gaafachuu qaba. Of gaafachuu jechuun maali wannumti keessa jiru namuu of gaafatuu qaba. Ilmi Oromoo tokko maal kee jira maali si wannumti kun jedhee of gaafatuus qaba. Kan of gaafatuufu Oromummaan tun akkatti dhufti. Eessa akka barbaadu maal akka barbaadu manni Oromoo kana namni baratuu qaba dubbatuu qaba. Kana booda immoo maaltu Oromoo feesisaa maaliif manni Oromoo namaa gadi tahaa tokkoon keenya jireenyi nu jiraannu maaliif namaa gadi tahaa kana namni of gaafatuu qaba. Warri amma immoo guddatu kun inumaahuu haalumaan fuuldura isaatiif jireenya isaatiif waan kanarratti ilmi namaa of gaafatuu qaba. Qabsoo akkanumaan osootti makamuun taane qabsoon tun akkamitti maali je'ee akkanumaan qilleensumarraan dammaquu sun taane kaayyoo qabaatuu qaba. Kaayyoo sanirraan galma gahamu malee akkanumaan lafaa qabee wanni tokko akka hin danda'amne beekuu qaba namni.
wama darbe oo fakkeenya warra siyaasaa amma darbe kanarraa waa hedduu barachuu dandeenya. Uummanni Oromoodha siyaasaa darbe kanarraa hoon baratiin mana achi ani hin beeku. Maaliif waa hedduu darbee khiyaanaan darbee sossobni darbee murna fakkeessee waa tokko hojjetuun darbee tokkollee wanni galma gahe hin jiru. Kaayyoo jaallan ganama irratti wareegaman san qofatuun haada qal'aa fakkaatee sibiila hin cimne tahee deemutti jira. Kanaafuu namni guddatutti jiru kun namni qeerroon zamanaa kun ilmaan har'aa waan namni hundinuu kana qabatee kaayyoo takkitti tana galma akka itti geessu waan isarra jiru dirqama isarra jiru bahuu qaba. Dirqama immoo akkanuma lafaa ka'eetuma ju'ume hiriira galuu qaba, jaarramuu qaba, wal jaaruu qaba uummanni Oromoodha. Egalee yoo wal jaaree tokko tahee walirraa dhaga'ee wal jala deemee karaa daddabaa fi karaa haqaa addaan baafatee yoo kana beeke namni galma gahuu hin danda'a. Yoo galmallee gahuu dadhabee haqarratti kufa jechuudha. Kanaafuu uummanni amma ol guddatutti jiru kun qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf irratti cichuu qaba. Kaayyoo jaallanii qabatuu qaba. Sossoba dhiisuu qaba. Wanni wal sossoban hin jiru. Uummanni Oromoodha waan xixinnoof jecha waan akeetiif jecha of sossobuu hin qabu. Yoo nagahaan jiraatu barbaade uummanni Oromoo nagahaan akka jiraatu barbaade biyya ofii gubbatti qabeenya horotus ta'e jireenyuma ilmi namaatti jiraatu yoo jiraachuu barbaade uummanni Oromoo lafaa ka'ee qabsoo bilisummaa Oromoodha galmaan gahuu qofa wanni nurraa eegamu. Kanaachuu waan tokko wanni nurraa eegamu hin jiru. Uummanni Oromoo tanarratti lafaa ka'ee harka tokkoon afaan tokkoon ija takkaan yoo waan kana galmaan hin gahin yoo wal sossobumaa fi dantamaa fi namu afaanin iyyuu fi waan akkasii jala kan deemu taate ammas qabsoon bilisummaa Oromoodha galma gahee uummanni Oromoo hara galfatuun deemu. Diinni gartee uummata Oromoo keessatti guddifatee ilmaanii afaan barsiifatee Oromoo fakkaatee as bahaa hoo hubannaan qabaatiin yoo hin jaarramin kana danda'ee anjifatee irra aanee siyaasaa diinaa mo'achuu hin danda'u. Ani kan inni nama ammaatiif dhaamu namni amma waa hedduu dhagaa sooshaal miidiyaa kanarraas taanaan waa hedduurraa hatta baadiyyaa keessatti biyya keenya keessatti jechuudha biyya kanaa dhiisi. Baadiyyaa biyya keenya keessatti namni wahii dhagaa wal quba qaba odeeffannoo walirraa fudhata. Namni zamana odeeffannooti. Maaltu oole waliin jaa namni. Kanaafuu kaayyootti tana galmaan gahee uummanni Oromoo yoo haalan galfatiin uummata Oromoodha wanni asii fi achi jedhanii jirtu badiin isaa badimaa hankaniin uummata Oromootiin jiru walumaa galatti kaayyoon tun galma gahuu qabdi jee uummanni Oromoo lafaa ka'uu qaba. Tanuma. Ayyee toome buleessa keenya Muhammad Ulfaadhu yaa Rabbi si haa kennu Ahmad Gamaa Ahmadittiin darba buleessa keenya Ahmad buleessa keenya Muhammad bal'inaa waa hedduu keessa sheenee jira. Mee Ahmad akka yaada keetitti amda fagoo deemnee jirra. Amda fagoo kana maaltu nu oofee akkanatti maaltu kanatti nu rakkisee gola kana keessatti nu hambisee maaltu dafee bakka nuti yaanne gahuu dhabne nu dhowwe galma nuyi gahuu dhabne yoo laalte namoonni hedduu waan haa ta'u namoonni nama burjaajesanis haa ta'u waan fedhayyuu haa ta'u wanni kuni cubbuu qabaa maal qabaa jedhani warroonni oofantu jira. Waan akkasii kanatu jira. Kanaaf gariin immoo uummata keenya kana qacalamma lafaa dhufu kana akka waan uummanni kun bilisummaa bitoomu waan yeroo hedduu nan hordofaa waan akkanaa kana deema jechuun uummata keenya hamilee cabsu. Mee waan kana uummanni keenya waan kanarraa gura galfatee maaltu irraa eegama yeroo ammaa kana kun alhamdulillah warri fuula galtee namni biyya fedhe taa'ee waa hedduu yaada wal jijjiira waan ta'eef beeyatis kan marratti dabaliitti uummata keenyaaf bal'inaan keessa gadi ibsin hin jedha Ahmad karaan uummata keenyaaf akka diriira tahee namni shakkii qabullee akka as kalaahee dhugaa jirtu akka hubatu. Ayyeegaa gaarii. Ahmadin baan. Gahan jira. Gaariidha gaa'ii akkuma jaalan ibsanitti qabsoon tuni aarsaa hedduu nama kafalsiisti obsa barbaaddi. Kana keessatti namni qabsoo godhu takka waan isa quunnamu hunda
dandamatee obsaa fi coominaan injifatee tarkaanfachuu danda'uu qaba. Uummanni keenyas aarsaan har'a guyyaan har'aa kuni aarsaa akka laafutti akka laayyootti ilaalamuu miti. Uummanni sunis nuhumatti kabajaa horuudhaaf Oromoo har'aatii fi Oromiyaa har'a jirtu tana jiraachisuuf jecha lubbuu isaaniidhaa jijjiirraa hin qabne dabarsanii kennan waan ta'eef sanillee dagachuu namarra hin jiraatu. Kaayyoo isaan irratti wareegaman san galmaan gahuutu ilmaan Oromoo guutuurra jiraa jechuudha. Uummanni burjaaja'insa amma keessa jiru kana haalli ittiin injifachuu danda'u tokkummaa isaa yoo cimsate qofaadha. Tokkummaa yoo hin jiraanne, wal dhageettii yoo hin jiraanne, namni kaayyoo yoo hin qabne galma gahullee hin danda'u. Kuni waan ifa jiru jechuudha. Ilaali. Bara lameen sadeen darbe kana keessatti burjaajii ilmaan Oromoo irra gahe qabsoo harka isaa galtee guduunfaa mataa walitti qabuu qofaa waan hafte abbaa arge amanuudhaan warra kaleessa isaa fixaa ture, warra kaleessa jeesaa ture, warra kaleessa isaa biyyaa baasaa ture, warra qabeenya isaa saamaa ture harka dhahee bilisoomne maal jedhee saba saniitiin rakkoo haadha nu mudate tana ilaaluu dandeessaa jechuudha. Namuu ilaaluu danda'a jechuudha waan kana. Kuni hundi maali? Namni silaa kaayyoo qabu wal dhagaye. Dhaaba qabu san jala deemee kallattiidhaan waan inni baasuu fi waan inni adeemuun jala deemee ololaa fi gantuu fi wanni adda addaa haasa'u fudhachuu dhabee kaayyoo ganamaa sana irratti silaa itti cichee deemee har'a kun hundi nu mudatu ture. Maaliif yeroo obsaa fi dandeettii qabaniin namuu waan kanatti hirmaatee qabsoon goolabbii bira geesse irratti kanuma kaleessa waan meeqa irra dalagaa ture saniif harka dhahuudhaan sunis achirraa afaan mi'eeffatee gaditti beetti haasa'uudhaan nama sana irratti silaa itti cichee deeme har'a kun hundi nu mudatu ture. Maaliif yeroo obsaa fi dandeettii qabaniin namuu waan kanatti hirmaatee qabsoon goolabbii bira geesse irratti kanuma kaleessa waan meeqa irra dalagaa ture saniif harka dhahuudhaan sunis achirraa afaan mi'eeffatee gaditti beetti haasa'uudhaan wareegamni waggootan 5-6 darbe kuni akka waan bilaashiitti dhiigi isaanii ganna qameetti ilaalamee kinu har'a saniin taphatamaa jira, saniin faacamaa jira. Warri aarsaa ittiin kaffalle waan kanatti najaanii ittiin har'a akka waan dhiiga ittiin baasaniitti, akka waan lafee ittiin cabsaniitti, akka waan wareegama ittiin kaffalaniitti dhaadataa jiranii jechuu bakka adda addaatti. Kuni hundi kaayyoo dhabuu guddina ilmaan Oromoo bakka adda addaa jiran keessattuu warroonni carraa kana hordofuu danda'an akka biyya alaa keessa jiran burjaajii namni fedhe miidiyaa irra bahee afaan mi'eeffatee harka dha'uu fi jala deemanii waan taane hordofuu osoo hin taane kallattiidhaan namni kun kaayyoo qaba, kaayyoon qabu kaayyoo maaliiti jedhamee ilaalamuu qaba. Nami cal jeetuma wama as bahee namni miidiyaa irratti afaan tolfatee bareeffatee waan adda haasa'uuf jala deemuu osoo hin taane waan isa baasu beekuu danda'uudha qaba gabaabumatti hin jedha. Galatoma. Ayyee galatoome Ahmad ulfaadhu baay'ee galatoome gara Ahmad Ibrahimiitiin sin dabarsa. Obboleessa keenya Ahmad gara waa'ee amma bal'inaan keessa deemnee ibsaa jiru kanarraa waa mata irratti dabaluun dirqama ta'a muraasa gaggabaabsiisuma. Uummanni keenya akkuma obboleeyyan keenya lamaan jiran kanatti waa hedduu yeroo ammaa kana hubachuun nama feesisaa. Achiif as jenne waa hedduu agarreerraa akka mataa keenyaattu waa hedduu agarree jirra. Kun waan haaluun hin danda'amne waan ta'eef mootummaaleen amma duraa kan amma jirulleen kan amma ammaallee garaan murasii yoo jiraate mootummaan amma jiru kunilleen wanni inni deemaaf jiru kun ifaan ifaa waan namni takkallee dhodhoksaa hin dandeenye lubbuun ilmaan keenyaa kukkufaa jirti. Dhugaa rabbii har'a yoo waa hedduu yaadannoo garaagaraa sheennee gara sirraa kaanee yoo as yaane dhiiga ilmaan keenya akka waan lafni kun dhiiguma ilmaan keenyaa ta'e namatti kiyaala. Mee waan kanarraa haala galfatuudhaaf gaggabaabsiisumaa obboleessa keenya Ahmad waan kanarraa haala galfatuudhaaf
maaltu nurraa eegama ka dhiiraa ka shamaraa xiqqaa guddaadha irratti hundumaa kana irratti wal qabsiiti egasii gaafii biraa dabarra. Asirratti akka kiyyatti wanni jechuu qabu waan kaleessa darbe badaa isaatis abaaruu gaarii isaatis faarsuu qophaan hin gahu har'allee kan yeroo dhihoo keessatti ammaan tana tahamaa jiru kanallee kaan wal abaaruu fi nama tahee harka dha'uun lachuuhuu miidhaa wal qixuma qaba. Maalifiini kaayyoon keenya beekamaadha, kaayyoon Oromootaa beekamaadha. Namni tokko karaa barbaadeen dhufee ani siistemii biraas sinii baasee kaayyoon sanumaa garuu har'aaf siistemii biraas sinii baasee karaa biraatiin beekaa gaafa jedhu harkasa qabanii karaan nuyi jenne kun hundi kan hin tahin karaa kophaa beektuun qabdu ati kaayyoon kallattiin kaleessanuu kaahame asumaanii jedhanii harka qabu. Asirratti wanni dalagamuu qabu waa'ee kaleessaa bichaa harka dha'uu fi faarsuu qophaan nuun baasu warra har'a jiru. Har'a qabatamaan ammaan tanarraa Oromoo maal dalaguu qabaa yoo jennu tokkoffaa warra Oromoo jedduutti daangaa babaasu. Daangaa gaan jedhe daangaa gosaa, daangaa kutaa, daangaa polotikaa. Ati lakkoofsaan manaati, atiin kun lakkoofsaan manaati, inni kaan warra akkasiiti, kaan warra akkasiiti jedhe warri polotikaa har'a yoo guddatee dirree tapha kubbaa jechuudha. Tapha polotikaadhaa abbaan qabeeru. Gama kaaniinis Oromoodha. Gama lachuu ni beektani. Gamti tokko innumti uummata Oromootiin kaleessa harka dhaamee bakka kanatti ol fuudhamee karaa kallattiin ukaame nu oofa jedhameehu eekuun isaanii walitti qabatu jira. Uummati Oromoo jara kana maal gochuu qabaa? Akka nama tokko tokkoon qarree fi qeerroos tahee Oromoon kamuu namoonni garaagarummaa akkan uumne tokko godhuu yaalu. Nama barbaade egaa gareen tokko garee tokko irratti duulu aboo dhaabbadhu ati kaayyoon keen ta'u. Garee tokko irratti yeroon duulu ani Oromoodhaan bilisa baasaa jedhee gareen tokko garee tokko irratti aga duulu garee isa kamiree Oromoon gareedha. Namumti Oromoo fuula duratti oofa jedhamee yaadamu har'a aggaan akkana jedhu paartilee siyaasaatiin baana. Lachan isaanii sadan isaanii haa baay'atanii kana olillee tokko tokko irratti hamma duule akka inni karaa sirrii hin jirre beeka. Uummanninis akka uummataatti maal gochuu qabaa? Uummanni kun yoo tokko taatan malee isinuu waan gargaaru. Isin karaan isin deemuu ta'uun karaa diinaaf tolu kan goyyoomsaati. Tokko ta'uun dirqi jedhee warra polotikaa, warra siyaasa kubbaa siyaasaa yookiin dirree siyaasaa sheeneeru kana dirqisiisee dhiibbaatti godhee akka tokko tahan. Tapha siyaasaa keessaa gariin ala wal baasuu, gariin maqaatti moggaasuu, gariin ati Oromoon fakkaattu, ati warra Oromoo mumathilan miti, nuti Oromoodhaaf dhaabbataa hamma jechuu waliin gaama, gaafsan kutaa tokko waliin dhaabbataa. Kana lachuuttu eessaanuu waliin geenyu ummati Oromoodhaa yoo ma'arakatul wa'yi ka jedhan san kan beekumsatti waraana baruudhaa yoo tahe Oromoon akka tokko ta'u, Oromoon siyaasaan akka waliin dhiibne, akka Oromootti, akka paartii tokkootti maqaa godhatee bara baraan baandiraa fannifatee taa'uu danda'a. Arrabsamaati. Garuu Oromoo kallattii Oromoon barbaadut oofuudhaaf jibbus jaalatus obboleeyyan isaadhaa maqaatti baasee kaan shiftaa, kaan jahee, kaan shanee, kaan dhibba jedhame san hundi tokko ta'anii yoo kaayyoo tokkicha kaleessa gootonni har'a nuhi guyyaan akkanaa wareegaman jennee ittiin dhaannu kuni akka ganaa wal arrabsinu hin beekan turan. Har'a duu qabrii ol ka'anii maal akka nuun jedhan isinuu wallaaltan. Otoo kan jiruun addunyaa tun kan kaa'amee argamu ta'e. Maaliifin kana jedhee har'a unkaan asiin tana deemna jettee dubbatuu miti karaa ebilu fa'aan deemnu miti karaan keenya adda jechuu Oromoo jedduutti baay'ate. Kana akka babal'atu agarreerra dhibbatti namooti maqaa moggaafatanii doktoraa, profeesaraa ofiin jedhanii miidiyaa irratti ol bahanii halkan guyyaa hojii tokko uummata Oromootii gaaf tokko bishaan sa'i lama dhugu biyya faranjii ta'anii kan boolla qotanii hin beekne gadi ta'anii hojii keenya jedhanii Oromoo garee tokko arrabsuu bicha irratti namoota arrabsan inni guddaan nagaa jeneraalummaa fudhate namoota arrabsan xixiqqoo biyya Arabaatii fi eessatti dhalaa fi dhiiraa uumanii namoota Oromoota addaan baasuu irratti warra waraana bananiiran kana
nuti immoo har'a obboleessa kiyya arrabsuun ni mala boruu ganda kiyya sagamaa sana arrabsuun ni mala isa kanaafin bakka bu'aa yoo jette waa takka fiddu ati ilma gandaati gaafa ganda taate ganda qaxaqaxamta kana keessaa sammuu bal'isee namni gara tokkummaatti bahuu qaba gara tokkummaa gaan jedhu eessaa jalqaba manxaruun ummata kana bakka oromoon itti arrabsame bakka barbaade haa ta'uti bakka kutaa fi oromummaan itti arrabsametti harka qabuu qabna bakka barbaade haa ta'uti kuni itti gaafatama oromoo tokko tokkootiin siyaasa irratti yoo wal dhabee waliin taa'ee siyaasa hiikkatee tokko tahuu qaba arrabsuu walirratti bobbahuu kaan sheexaanaa fi kaan ibliis godhu kana abbaan oromoo jilbiiffachiise eeguma oromoon harka wal qabatee daawun wayyaane jedhee bakka tokkotti ol ka'ee dheengadda injifadhe jedhee luwaa yookiihuu alaabaa tokkummaadha alaabaa injifannoodha ol kaasee ammas lafa deebinee jilbiifannee wal abaaruu jalqabne kanaaf akka nama tokkootti akka oromoo tokkootti dhukkubni eessa jira oromoonni wal dhabuu oromoonni keessumaa keessaa warri maqaa siyaasaatiin ol bahan wal abaaruu achii booda kutaa wal abaarsisuu achii booda namoota kanaaf rakkoon kanaaf rakkoon kanan jedha kanarratti hojjetuu qabaa qeerroof qarreen oromoodha maanguddoo fi haadholeen hundi kanarratti hojjetuu qabaa oromoon kallattii tokkotti deebi'ee hojjetuu qabaa gootonninis kanaan yaadatamuu qabanii jedhee naman akka kiyyatti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa obboleessi keenya haala neetworkiitiif bahee jira fakkaata. Amma gara obboleessa keenya Muhammaditti nuti dabarsa. Egaa obboleessa keenya Muhammad Ahmad Ibrahim waa hedduu kaasee jira. Haala amma mootummaan kun uummata keenya hamilee itti cabsuus tahee kashalabboota biyyoota garagaraa keessaa akkasumatti bakka garagaraatti walitti fidee sila akka ahmad baanu uummanni keenya tokkummaa isaa cimsee wareegama kamuu kafalee bakka isaan ka'an kana ka'anii har'a carraa kanaan gadi bahuun isaanii kun waan baay'ee namatti dhagahamu haa ta'uti garuu kashalabboota biyyoota garagaraatti walitti funaanuus tahee akkasumatti sabaaf sablammoota walitti buusuus tahee yoo yaadattu dhibbanaa gara walloo kanaan affaarotaa fi ilmaan kun oromoo walitti naqanii waan isaan hojjetaa jiran ni agarta akkasumatti namoota jajjaboo hidhuu waan tokko tokko argaa jirta mee wanti kun akka nurraa caamu mootummaa kanaafis illee ergaa dabartuu uummata keenyaaf illee waan kanaa dura dhaabbatee ka xumuraa itti godhee ammalleen isa isaaf barbaachisu isa isaaf ta'u isa isaaf tumtu gad dhaabbatuudhaaf maaltu irraa eegamaa mootummaa kanaafoo ergaa maal qabdaa hayyoota oromoo adamtee hidhuu kanarratti mee asirraa kaasee itti fufi. Hayyee galatoomii sagaleen silaa xiqqoo wanta hin beeku jechita haa ta'u ergaa maaliin qaba akka namti jeejeessanii namni gurri harreen gorsinanii maaliin gorsaa jeessanii wanni bara lama waa bara karraa darbee sun kan isaan hin gorsin kun inuma gorfama jee uummanni oromoo san jala deemuun nama barbaachisu gabaabamatti. Rakkoo san uummanni oromoo karaatti cufee sa'alaan itti ka'ee qabeenyi isaanii irratti fashalaa'ee karaa sabsoo han dhabanii ol ka'anii dubbatanii uummata oromoo wajjin bara 27 bara 28 bara 30 oduma uummata oromootti roorrisanii uummanni oromoo hayyee baatasin nu dhuftanii nutti garagaltanii isin keenya kottaa je'eenii ammaas isaanumarratti dhaggeeffatee ammaas garagalanii uummatuma oromoo hidhuu hayyoota hidhuu qabsaa'ota hidhuu dararuurratti ka'anii wanni mootummaarraa eegan hin jirtu. Gedhummamaa fi uummanni oromoo kun uummata hita himalee wanni jara kanarraa eegan inuma hin jirtu akka kiyyatti. Wanni mootummaarraa eeggannu hin jirtu jedhiiroo. Uummanni oromoo tana beeku qaba. Gaafa duraanii san maal rakkinni keenya wayyaanituun ajajataa sodaannee maarree jaan tole osumaa beennu osumaa liqimsuu hayyee haa ta'u. Ala oromoo jedhanii ammaas baada dhufanii inuu batiin isaan dalaguu jiran daangaa irratti akka biyya walloo akka booranaa akka wallaggaa waan tanaan duran darbinaa arguutti jira jechuudha.
kun wanni isa maddee mootummaa uummanni Oromoo eeggatu hin jiru ta'a. Hayyee wanni uummanni Oromoodhaa godhatuu qabu qabsoo ofitti lafaa ka'ee galmaan gahuun dirqama isaatii waajibaa asiif achi ijuun nuunfaa'isu yeroon dhumee ammaan duraahu hin gaha. Gabrummaan hin geessiyuu qabu uummanni lafaa ka'eeti. Immoo gara walloo kanatti uummanni keenya akka wallootti uummanni Oromoodhaa walloo jiru jabaatuu qaba. Duraanis jabaatanii alhamdulillah garan rabbi haa ga'u har'aafanii abbootiin keenya jabaatanii diina kuffisanii kufanii Oromummaa tan asiin nu gahanii ammaas nu hidhaloonni ammaa jabaatuu qabna, wal dhagahuu qabna, wal jala deemuu qabna, teenya tawalloodhaa uummata Oromoo caalaa diinni kan nuti hammaatu nu hirra. Diinni akka ofii nagahaan Finfinnee kee jiraatu daangaa qabsiisee fi uummanni ilaalchi uummataa achirratti deebi'aa inni ofii nagaan jireenya isaa uffata jalmaan isaa nagaan guddifatan maasoo ofii barsiifata yeroo isaa nagaan deebifata. Kana beeknee irratti nuti tokko taanee diinas jalanaa nutti dhufuus isa olnaa nutti dhufuus wal dhageenye wal bira dhaabbanne qabeenya qabnu walii baafnee wal jala sassoonee tokko taanee alaa keessaan wal boqobaasuu qabna. Namaa gaditti hafuu hin qabnu. Inni biyya keessattis barumsa isaa ajaa'ibaati wal jabaa. Walumaa galatti dhuunfaa hoo ammoo jireenya yeroo ammaa kana laaluu hin qabnudha kan inni jiru. Yeroo bal'isuu qaamsa kiyya kanumaa warri as biyya alaa jiru warri keessa jirus tokko qabatee akka wallootu qabatee diina deemuutti jiru kana ija wanneeti ilaaluu qaba jecha ijaan ofirraa eeguu qaba qalbiin ofirraa eeguu qaba hayyee kanumaa qaba baay'ee galatooma. Hayyee obboleessa keenya Ibrahim atilleen baga as fullaate. Mee Ibrahim yeroo ammaa kana Ibrahim obboleessa keenya maan Oromoodhaa bal'inaan gootota ofii guyyaa yaadannoo gootota ofii jedhee kabajaa jira. Akkuma agartu kana har'a uummanni Oromoo kaleessaa irra guyyaan kana guyyaa jala bultii gootota ayyaana yaadannoo gootota Oromoo jedhanii waa hedduu faayamanii miidhaganii babbareedanii yaadataa jiran haala bareedaa ta'een haala fuula namaa bal'inaan mul'atutti waan kana arguutti mee maaltu sitti dhagahame wanni kun yoo maal si barsiise mee? Ani yaada kiyya irratti guyyaa yaadannoo gootota keenyaadha. Akka gaarii kanaatti dasnaan jee jira. Karaa hundaanuu miidiyaa irrattis tahee akka namni qaamaanis wal bira jiraatu tahee uummanni keenya baay'ee gammadaa jira. Baga rabbiin hunda keenyaahu guyyaa gootota yaadannoo gootota keenyaadha ittiin nu gahee. Ammas ammoo dhaamsiin ani yaada kanarratti dhaggeeffattoota keenyaaf yaadina dabarsuuf amma akka biyya wallootti dabarsuu barbaade. Biyya walloo keessatti waa'ee amma lolaa gama dawwee kanarraan akka odeeffannoo dhagahuu jirrutti uummanni Afariidhaa nama zim jedhee taa'u fakkaatee akka waan lola dhaabanii fakkaatanii uummata keenya irratti silaa akkuma beekamu haalli Afariidhaa yoo kallattiidhaan nama dadhabdee karaa gamnummaatiin namatti dhufti gama siyaasaatiin gama gamna taateetii yoo karaa tokkoon si mo'atuu dadhabdee gama tokkoon yaada biraatii sitti dhufti yaada jijjiirattee. Amma yaadi ishiin jijjiirattee uummata keenya irratti duuluudhaaf akka arguu jirrutti nama lola dhaabee nama rabshaa dhaabee nagaa barbaadu fakkaattee uummata keenya cabsuuf deemti. Dhaamsiin ani uummata keenyaaf qabu isaan yaadni isaaniidha nu mo'achuudhaaf yaalteetti. Amma akka godhuu qaban of eeggannoo cimaa karaa hundaan kan walirraa fagoo jiranis walitti dhihaatanii of eeggannoo cimsuu akka godhaniin dhaamsiin ani qabu uummata keenyaaf kana silaa akkuma beekamu ijoolleen ni jirti kan lola Afarii keessatti guddattee kan daangaa irratti cinqii garaagaraatiin guddattee yeroo kana geesses inuma bi'etti Afariin si dagachiiftee araara jettee nagaa barbaanna jettee suuta jettee nama keessa sheennattee nama kan kee fakkaattee si cabsuu barbaaddi. Amma dhaamsi tokkoffaan uummanni keenya godhuu qabu kan walirraa fagoo sunis walitti dhihaatee kan ammoo bakka hajiijaa san jirus naannoo sanitti argaman hundi isaaniidha of eeggannoo cimaa godhuu qaban karaa meeshaa bitatuunis tahee karaa ofirraa eeguunis tahee daangaa irratti
haalli ishii gaaddileedhaan takka takkaan deemtee akkuma beekamu of eeggannoo guddaa godhuu qabanii walitti siqanii wal quba qabaachuu dhaamsina ni qabu yaada kanarratti kanaas hin jaa. galatoome Ibrahim gama Ahmad Ibrahimittiin dabra buleessa keenya Ahmad gara biyya keenyatti nama sassi deebisaa dhiifama waliin gootonni Oromoo hedduudha gootonni Oromoo kumaatamaa garuu kan xurreen karaan isin ittiin waa argachuu dandeessa waan barbaadan kan akka galaana takkaa wal duraa yaa'uu dandeessan tana jedhanii warra haga tokko keessaa kabajamaa jira malee gootonni Oromoo lakkaawwamee hin dhumu buleessa keenya Ahmad yeroo ammaa kana inni jiru oduma akka jiru mee gama biyya keenyaatti as deebineetuma ummata nafxanyaa kan harkatti ega kufnee bubbullee jirra. Nulleen gootota ammaan duraa kana uummanni keenya akkamitti yaadatuu qabaa kan as hafan biyyoota nafxanyaa keessatti dhuman fakkeenya gootota jechuun ulee biyya takkaati fakkeenya fudhannee abbootiin fakkeenya uummanni Oromoo har'a fakkeenya hedduu kaayaniiranii waan amma kabajame kanarraa waa hedduu baranneerraa akka of duuba deebinee si daawwanni kanaa kun ni jira jennee kaka'u namni gola jiru keessa akka kaka'u godhaniiranii akka nama tokkottanii waa hedduu keessa galee jira har'a haa ta'u malee haa galatoomanii warri har'a jiraate waan kana nu agarsiisee guyyaa isaatillee hordofee har'aan haa galatoomu jecha. Mee gama keenyatti kan Habashaan kumaatamaan bawwaatti hartee kaan boolla midhaaniitti hawwaalanii egaa maala sitti waa hedduu dalagamee jira. Sunilleen akka yaadatamu gootota kaaba Oromiyaa jedhamee akka yaadatamu uummanni keenya maal godhuu qaba jettee yaadamee obboleessa keenya Ahmad. Egaa kun akka kutaa tokkotti yeroo deebine akka kaabaatti yookiin akka wallootti gootonni akka abbootarraa dhageenyeen akka hedduun walirraa dhageenyeen goototi hedduutu ture kan namni isaan quban qabne saba ofii guyyaatti mana isaanii irra dhaabbatanii irraa lolan maleedha. Kan hamma ammaa seenaadhaan namni yeroo hedduu isaan laallatu kan amma yeroo dhihoodhaa shiftoota yakkamtoota jedhanii ijoolleen barsiifamaa turte amma guyyaan aduun hanguma tahe guyyaan aduun bahuu jalqabnaan duumessa keessaan tahullee abalufaanis goota turanii kan asit du'an kan of ajjeesan kan fannifaman biyya ofiitii fi jechuun amata 20 wahii tilmaamaan amma yaadatu dhabullee fakkeenyaaf namoonni har'a goota jedhamanii madarakii adda addaa irratti maqaa dhaaman mootummaa amma jiru kana shiftaadha jedhee dhugama isaanitti shaffaxeera isaan loleera asii fi asiin qaarihee bakka hedduutti fuulatti akka dhiiraatti loleera. Shiftoota jedhamanii guyyaan sadii kan gabayaa keessatti fannifamanii janaazaa isaanii firri aaliin lafaa kaafatanii qarbatuu dadhabantu jira. Fakkeenya namoota akkasii yoo kaasuu feene asirra shiddee dheengadda gootota dhiheenya kana keessaa kaasuun ni danda'ama. Guyyaa sadi gabayaa harawaatti fannifamee ala fikiraa asirra shiddee ijatti lolee goototi isaa wajjin kufee Alii Abdelbaarii jedhamu fa'aa hedduutu jiranii. Gaafa jarri kuni biyya walloo ani fakkeenyaaf dhalata dawweeti akka dawwee yoo naasa'ee akka Hasan Ammeeffaan ammoo gama bishaan boorkanna gama yoo baane warra ammaan dura waan hedduu galmeessee duniyaa kana gadhiise irraa garuu yoo walloo yaadannu keessumaa keessaa lola amma jarri dhufa mootummaan biraa jige kan biraa kana booda keenya jedhee alaabaa ol dhaabe. Bas kanuma jechuu fi du'i dhuftee kana yaadatuu qabna. Maaliif ummanni sun du'an hamma har'aa shiftootuma nuun jedhamee nu barsiisamu turan. Kana jechuu irratti ammoo goototi Itoophiyaan qabdu hedduutu jira. Oromoo irraa achi yoo dabarree fakkeenyaaf amata kana keessa Imaam Ahmad Giraanyi Kajaasuni Ashabbaarii yookiin weerartuu Itoophiyaa jedhamee mana barumsaatti barsiifama ture seenaan isaa. Waan sin ajaa'ibu. Yoo xiqqoo Hararii deemne Hararii bakka jedhamu Adaree yoo deemne
Istaadiyeemiin maqaa isaatiin tolfamee maqaan isaatti barreeffamee zeegaa Itoophiyaati yookiin bulchaa keenya ture jedhameetti seenaan isaa akka keeriitti haasa'ama. Asuma gara kaabaa yoo deemne weerartuu Itoophiyaati Turkiirraa kan dhufe jedhamee akkasitti barsiifamaa ture ilmi namaa. Kanaaf seenaan ammaan dura badee har'aan tana kanuma haasa'uun waan guddaadha. Ebeluu nuyiif jecha du'e akka haasa'amu kana miti. Dhageessaniirtu silaa seenaa dokumentaarii jarri hojjete Laggasaa Wagii qotee bulaa tokkotu billaan ajjeese bakka rafetti mana namaa kadhatu bulee dokumentaarii akkasii tokko baranaa olii gadi oofaa turre jechuudha. Laggasaa Wagii yoo diinni meeqa xiyyaaraan rukutuu dadhabee ajjeesu qotee bulaan tokko billaa shunkurtiitiin ajjeese jechuun xiqqoo sammuu hoolaa yoo ta'e malee sammuun nama tokko amanuu hin dadhabu jechuudha. Kanaaf wanni hamma har'aa sangaan dhalee jedhamaas eege suni har'aa dhugaan isaa bahuu qaba. Guyyaan namni dhugaa jirtu haasa'uu danda'u irra geenyeerra gootonni hedduu jiranii hedduu ammaan dura maaliif akka ajjeefaman nuti har'a takka namni nutti himen jiru malee kaan shaffatan jedhamee atseehotatti sin araarsina jedhamee ani akkan beekutti akka dhalata daawweetti yeroo tokko sheekoleedhaan goyyomsanii gootota 30 jechuudha. Seenaadhaan barreeffamee jira. Gootota 30 bakka tokkotti fidanii araaraaf jedhanii sheekolee irratti fidanii sangaa meeqa qalanii gaafa kaan yeroo isaan walitti qabaman achumatti uummata sanitti waraana fudhanii qawweetti bananii muxut godhanii fixan. Warra sheekoleetiin maaliif uummata kana walitti qabdan jennaan nuti afaan nagaa araara jedhaniiti finne nu gananii warri kaan har'allee sheekolee saniin isintu jaraa walii galee warri jedhulleen jira. Warri kaan ammoo sheekolee sanuu qabattoo godhaniiti itti fayyadamanii warri jedhu jira. Kana biroo dabarre gaa namoonni hedduudha akka Mahammad Yasuffaa sababni lola jaaraniyyoodha jarri naftanyoota ari'amuudha nama tokkotu du'e Mahammad Yasuff jedhama. Sababa sanii dubbiin taxawwartee gaafa lola barakee Mahammad Bashiirii fi gootota isaa waliin jiran booraatti ajjeesanii jaruma har'a mootummaarra ol jiru kana maqaa jijjiirratan illee isaan kuni Hasan Rashiidees akkuma kana har'a namni guutuun Hasan Rashiidee jedha. Kaleessa maqaa isaa dha'uun dadhabamee ture. Maqaa isaa fannifamee ajjeefamuu akkaataa inni ajjeefame diinaan wal gahee rukutamee baqatuu dadhabnaani Musa fardi yookiin Musa shugguxiidhaan mataa of dha'e. Har'a suni hin haasawwamu hamma har'aa shiftoota gantoota jedhamuu turan. Har'a Oromoo kamuu yoo gaafatte Hasan Rashiidee eenyuun wal loluu ture yoo jetteen eenyuun akka wal loluu ture nuruu beekamaadha. Gaafa duraa san dhugaammaa dhokate sangaan dhala yoo namni baay'een jedhe namni xiqqoon dubbatu ni sodaata. Walumaan jedha. Kanaaf kana gaa haasofnu yaadannoo jechuun tokko kanuma akka keenyatti har'a immoo dhaloonni jiru kuni tooftaa jijjiirratameera har'a. Duri namoota shiftaa jedhanii kaan asin bobbaasanii ajjeesu ture. Amma immoo daangaarraan lola sitti bananii laamshessuu dhibbumaa dhibbatti hundi ishiituu gara lola akka deemtu kaanni hidhanii kaan maal jedhanii ijoolleen nama sadi ajjeesaniiran jedhanii nama 40 hanga 50 hidhan suni nama 3 ajjeesee uduu namni 3 dhugaa ajjeefamee raate seerri Itoophiyaa akkamitti amata tokkotti nama gadhiisisiise. Seera sakam immoo dhiifamaan kan nama gadhiisisu nama ajjeese uduu dhugaa nama ajjeesanii jiraatanii. Akka dhageenyetti namni ijoollee daseetti hidhamte san keessaa hundi ragaa nama meeqatti fuudhanii nama 3 ajjeeftaniirtanii jedhanii hidhan. Har'a nama tokko waliin haasa'u turre warra hidhaa ba'an keessaa. Akkami namoota 3 ajjeefte akkam gootee jedhetti ta'uun ture amma dhagahan mala. Nama 3 ajjeefte kasa samte jedhanii akkamitti ajjeefte jennaan namni 3 abjuunu ajjeesee hin beeku booni nama diidaan ajjeesu. Gaafa Oromoon xiyya lolamte uummata wajjin loleen jira. Garuu ani nama 3 abjuunuu bara kana keessa hin ajjeefne dhugaa miti naan jedhe jechuudha. Kanaaf tokkoffaa qeerroon naqa'uu qabaa. Sangaan dhalee jecha jedhamu kana ofirraa mormatuu qabaa. Namoota gaafa barbaadan hidhanii gaafa barbaadan baasuudhaaf yakka barbaadan itti hidhuun dhaabbatuu qaban jedha.
hayyee galatoomaa isinilleehi ka kanaa hammana jedheetin amanaanii hamman beeku tokko isinii jechuu kiyya akka Oromoo tokkotti. Ayyee galatoomi gara Muhammad darbuun ammallee dirqama waa hedduu kakaafteen. Obboleessa keenya Muhammad yoo yeroo kee baay'eelleen jalaa fudhanneera nuunfatanii ammalleen wanti kaasuu barbaadeeti. Gootota har'a yaadannu borullee yaadatuuf deemnu ammalleen gar fuula duraatti yaadatuuf deemnu gaafa gabrummaa kana keessaa baanes gaafa immoo gabrummaa kana keessa jirrus yaadatuuf deemnu kana mee gootota kana yoo dhugaa rabbi dubbanne galaana gabrummaa galaana raayyaa keessatti rooba gabrummaa roobetu yaa'ee dhufee galaanni gabrummaadha raayyaa keessatti roobee raayya waliin dhahee kutaalee walloo kana keessa hunda waliin dhawee gabrummaan kuni dhiibee fuudhee Oromiyaa gale. Galaanni kuni namoonni beeka. Gaafa galaanni kuni guutuu galaanni raayya keessatti gabrummaan galaa yookaan gabrummaan raayya keessatti roobe kuni gaafa galaana tahee guutuu biyyattii Itoophiyaa tana yookaan Oromiyaa kana keessa gaafa faca'ee namuu gootota kanallee kan har'a yaadannu kanallee dhiibee akka isaan mirga ofiitiif falmata fincilsiiseeti gara kanatti oofee jedheetiin amana akka nama tokkootti jedhi. Meegaa gootota kana dhalshanii galaanni gabrummaa biyya walloo keessatti ka'e kuni mee as duuba deebinee biyya keenya ammalleen hin jilbiifannee haga rabbiin isa dandeessitee ittuma fufaa jira. Ummanni keenya har'a beeke abbaan arga oli bahee maayikii gubbaa maayikii harkaa qabatee sirriqicha abaluu tahaa sirriqicha maalii fi maalii tahaa isin akkasii fi akkas tahaa jechuu osoo hin taane abbaa seenaa adda durummaadhaan tahee akka of beeku tahuu qofaami akka beeku ammalleen jabina akkuma gaafa irratti xiyyeeffatamee jabinaan isa cabsinu malee Oromiyaa gabroonfatuu hin dandeenyu jedhanii kallattiin irratti xiyyeeffatan sanitti ummanni keenya waan kana jitee ammalleen wal faffacaasuu kana dhiisee haala ammatti jiru kanarra kufee cabee akkamitti walitti dhufuu danda'a. Gabrummaa biyyattii walloo kana keessatti akka saarteedhaa saare kan akkamitti cicciree harka walitti laatuu danda'a. Waan kanarraa mee haga dandeesse nuuf ibsiisin jechuu barbaadee obboleessa keenya Muhammad. Hayyee galatoomaadha. Ani kan hin jiru ilmaan Oromoo akkuma waliigalaatti biyya Itoophiyaa kan Oromoo jiraachuutu jira. Ittis du'ee, ittis qabeenya ofiirrattis nama Oromoo jedhaniin kanatuun uummata Oromoo jiraachisuutu jira. Gaafa eenyu biyya tana Xaaliyaan biyya weeraruu irraa qabee gootonni achitti dhuman yoo seenaa keetti deebi'anii ilaalan suni uummata Oromooti. As deebinee immoo ishii teenya yoo laalle mee dhalootuma keenya kana keessatti yoo laalle baaduma wayyaaniin tun teenya isheente nama meeqa namni dhume ijoollee qaqqaalii fuudhanii rasharuu shiftaa jedhanii maqaatti baasanii ari'anii haadha fi abbaa jalaa mukatti ari'anii fuudhanii ishiitaan hidhanii kuni wanni gootota lakkaa'atuu nu hin geenye wilii wareegamu kana caalaa geenyaan akiyyatti wilii dhumuu deemna yoonti uummanni Oromoo lafaa ka'ee gabrummaa ofirraa buusin bakka dhannuu qabna. Nuyi ilmaan keenyaaf darbuuf deeman jecha. Siigalee gootonni likkiin qaban tokko lama jennee barreeffamee wanti lafa kan inni walloo nama barreeffame yoo hin dandeenya. Kun horii xiqqoo mul'atu ijoolleen biyya alaa yayyaateetuun waa tokko miidiyaa irratti gadhiisanii akkuma keessan kana waan adda addaa waan akkasitti malee eenyu kun nu beeku jechuu hin dandeenya. Yoo barreeffamee jiraates dalla duuba seenaa daddabaadhaan amaarri nu barreessee jira malee nuti akka keenyatti seenaa haqaa namni barreesse hin jiru. Dalla duuba daddabsanii wala barreessan sa. Sani abbaan ifa baafata abbaan yoo jabaate ifa baafata. Hayyuu daalla keenya obboleeyyan keenya amma kaleessa daawwetti dhuman daawwetti dhuman baatetti dhumu jiran barana gaafa laata ajjeessan dhumutti jiran gootota biyyaaf du'an isarraa eessatti dhaqanii duutti jiran jechuudha. Ilmaan gootota ilmaan isaanii. Siigalee kan itti guddanne nuyi amaara diinatti guddanne maaliif abbaa keenya tuun isaan nurraa deebisaadha kan tokko taane seenaa keenya darbee akkamitti argachuu dandeenya kan jiru kan akkamitti sirreeffanna lafa akkaatee tokko taane jedhan bakka takka laallee alhamdulillah amma haalli gaariidha nama bara biyyaan ture uummanni keenya gaafa baatetti
akkuma ammaa agartan jechuudha. Gaafa baatetti diinni tokko odeeffannoo walii kennaa walii dirmataa gaafa gammachuu warri baatee qabutti dhaquutti jiilirraa qane. Isaan ammoo dhufanii jiilletti gammachuu keenya wajjin simbatu turan. Kaan ammoo diinni nu harkaa gannaqee mukatti naquuf duulli dura jiru qabu. Kana dammaquu qaba namni. Namni akkuma xixinnoo tanaami wanni jiru waan guddaadha beekuu qaba namni. Ilmi namaa Oromoon walloodha ilmaan Oromoo walloo dammaquu qaban. Dammaquu qaban ijaaramuu qaban. Tokko taanee ijaarramnee wal dhageenye wal deemnee yoo deemnee ofirraan hin buufna. Gootuwwan keenya kan darban seenaa isaaniitis ni baafna. Akka namatti jiraachuu hin dandeenya jechuudha isaan gubbaa. Kanaafuu karaan nu qabnu waa hedduraallee warra miidiyaa gaggeessuu jala horiinee dhaabnee warra bilisummaa Oromoo hin jeefu footoo qeecuus jala horiinee hin agarree kallattiin jiru gootuwwan murtaa'anii bakka takkaatti namni kudha takka awwaalamee darban isaan qofaan akkanaa gutti sanarratti karaa kamiin dhaqnee jaarramnee wal jala deemnee namni akka wallootti immoo biyya ta'e kana dubbatee walloo tanaas nu jubbii bilisummaa Oromooti dhugaa biyyoota akka jechuun inni kun riqicha taatan ja'a inni kun isaan kan nuun ja'a namatti dhuftuu watu bilisummaa Oromoo gaafa iltirarraa agarree jila isaa gaafa hobbaasu qaxitaa wallootti gadhiise jecha Harargee bobba'e wallootti bobba'e kanaafuu hayya